بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله نبقى فتوتا في وردوتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي ربي سنهاد أبقى جنة بكا جبدو جرة الرا بيجل بي جبدو جرة بي خبجا بي ربي سبحانه وتعالى خبج جرة مدينة نبي خينيا صلى الله عليه وسلم بي علمي بي دين بي إسلام مان إرى بها في ديها فرابسن هم نتركة هم إفادة بي سن كيس جرة أنا برا أستاذ خينيا شيخ ناصرتو نبيرا جرا الرقبي تهنيا تدعو في إيافنو بيا مدينة ترى دراتف بيا مدينة تاسفنو شيخ خينيا شيخ ناصر وجي والاسم برسيس بي شيخ ناصر حواسني سلام نوما بيتني ساني اللي سنوما بيخني هاتولي شيخ ناصر اينيو ناصر ايسا دلت ايسا قدد قرآن ايسا كري كتابة متني تتكا خنا بيتمي كره أجي بوده هو شيء سا علمي إندي كره إملتي علمي سا جباب سنة مال فكات أما هو درجة خمير رجرات مال الرجرات وانجو حواسني خينيا خافان كنا دوبة الدنيا تنرى فيديو كنا مني إندي دكابه أكشين ناصر وجو والبرو كوبي يافنو تناتاسف خنافو جدول نسنر كاممرون فدو نسنومتي أنا ناصر نبابلوتي بيا كانت دلته أشتي قرآن كره أشتي كتابة ديكا كره أشي بودن إمال علمي تيسني وادسين فكاتو فني سنكراتني في شيخ الراكراتني ولين حواس خينيا وجهك والبرتم بربادا بشين ناصر يجون إنيو إيسا دلتن إيسا قدتن أشرا خانو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ الدوغلا توما يافنو في وانتين يقول ودف الدو خرادي راكنا دفتني ددبني وسونجين جزاك الله رب سنيا كفلو أني ناصر علي واريو دانغتين جاما bakki itti dhaladhe Harargee lixaa laga Arbaa jedhaniin naannawa magaalaa Ciroo biraatti dabranii magaalaa bakka saboota kana keessa gool seenan laga Arbaa jedhanii aanaa gubbaa qorichaati jechuun gara gubbaa qorichaatti ol deebi'a. Gubbaa qorichaati. Maashaallah. Aanaa keessanii walitti ta'a. Dhugaa jaarii waliin. Ana gubbaa qorichaati quraana gaafaan qara'uu jalqabee achuma naannoo sanitti gadduman itti dhaladhaa xiqqoo deemee gandeessuma kiyyaa laga eebbaa jedhanii achittiin baradhe quraana fi arba'ina illee xiqqoo achitti eegalee sheekh Ahmad Abibakir jedhanii kanneen quraana irratti qara'e sheekha guddaa sheekha beekamaa wayii ture yeroo san keessatti naannoo sanitti achumatti immoo sheekh Muhammad Ibrahim irratti arba'ina xiqqoo lallaalee yeruma san ammoo oduun sheekh Muhammad Zabuur namni jedhamu qubatee magaalaa Waachuudha gaafa sheekni durachi qubate. Gaafa sheekni durachi qubate oduun sun darasaa keessa deddeemtee wanni jennaan achirraa ka'ee laga kana keessa deemee gara jarjaree ganda sheekh Muhammad Rashaad Abdullee itti dhalatan kana keessa gandi keenya waluma bira adda fageenyaan qabu hedduudha achi keessan deemee miilaan wanni dhaqe Waachuu dhaqe jechuudha. أجتين الشيخ محمد زبور برتي الأصول الثلاثة الرقاسية كتاب التوحيد بلوغها في رياضة متونه دجتي برد هذا تفسيرتي أجرا الشيخ برتي قطرو بوسيسا نحو الرايجو قطرو بوسيسا كم يقلين فتنة وهي تكجت خاته وقاترو بقام وقاترو بفاتي ترو وقاترو بالشيخ محمد زبور وقاترو بالشيخ محمد زبور برتوري yeroo sanitti fitnaan takka kaatee fitnaa khawaarijaa maali jedhanii yeroo rakkoon majlisa sheekatu buqqisuu geesse takka gaafa san achin ture sheekninis jidduma san hidhamanii isaan hidhaa keessa jiru haga turrees achi turree sheekallee dubbisuuf maal jechuudhaaf waan kana jala wanni jenne achirra ammoo niyyaan gara biyya biraa deemuudhaa dhufte biyya walloodhaa dawwee tana keessa achirraa dawwee dhaqee
sababa akkamiin daawwee deemuu dandeessan walitti hidhallee meeqa jidduu sana Hararii fi daawween hedduudha namni chiiga dhufa malee asii ol hin deebi'u dur abboonni adeerran keenyaa fi akaakiyyoonni keenya daawwee qaran isin amma waan san haaromsanii bara sababa maaltu isinii ta'e gara san ol dabru sababa wanti ta'e nama tokko kawayin biratti baratuutu achirraa ka'ee biyya san deeme biyya daawwee walloota keessa deeme yeroo achi deemee dhagaan duraan immoo daawween tun walloon tun nahwiidhaan beekamtuudha nahwii sarfii walumaa galatti lugaa arabii kanaan beekamtuudha jechuun oduu hedduutu nama keessa deemaa ture achirraa namni kun achi dhaquun sun sababa naa ta'e jechuun illeen maaliif hin dhaqeen baranne jechuudha achirraa ka'ee yeroon magaalaa Kamisee dhaqu magaalaa Kamisee irraa gaggaafadhee kitaaba wayii kaniin duraan bitadhee jira kitaaba majmuu'ata sarfii jedhanii kitaaba shaniif keessaa qaba kitaaba kana sheekha wayii garsiisee tun Harariin deemin Harargee osoo hin jiru sheekha wayii garsiisee kitaabni kun guddaadha ol fagoodha kitaaba kana akkamiin bartaa naan jedhan akkamiin kitaabni kun sirraa fagoodha ati ganaa nahwii bartee maalii gootee kitaaba akkanaa bartee kitaaba akkasii bartee bakka san geessuu dandeessa jedhan nammoo akkuma qaxaroo boosisaa tana sheekha biratti osoo lallaalu jiru osoo hin xumurin achirraa deeme gaafa magaalaa Kamisetti boo kitaaba akkam شيخ ويتون عنه خنا جراجا شيخ أحمد طيب جاني رحمة الله عليه أما أخرمني كتابة شيخ بكما صار في كراسون عنه خنا جراجا من عنه خمسة سنة بعد جاء خيسا هيرو كتابة كم كراسي ساج هيرون قافلو كتابة مجموعة الصرف جان توكو جان كتابة نفودت وان ديمان أنا إيش نما تبربادو جريتا نما تبربادو جريتا مجموعة الصرف كتابة جان مبرسيسا جان كتابة سنقوم فودي ورسا شانتا خيسا باسير على كتابة مخيا خان أما قاهرة ترى كيسة كتاب إبراهيم ترى كان هو برد جيت الشيخ إبراهيم كي حقيقتي كتابنا كجامع ميت الدنيا علافة كتابي فني صرفي ده هوني باين علافة إذن إذا قرأت أمورهم فني سامبودا جرو منطقة استه بلاغة استه فني عروضة استه فني نحو استه سنما بودنا كقارئ تبرو دندي نمني صرف يقول جوان قدّا تقول لا حقيقة علمي كون قدّا ده علمي قدّا ده نمني مما لا بد منه ده نحو خيسة صرف خيسة لغة عربية خيسة مما لا بد منه ده أكيان يرو واي صدرك صرف ده برباش ثم صرف دبتان الصرف الكلمات العربية جان الكلمات العربية والنحو أبوها akkas achirraa ka'ee ji'a sagal mokkana namni baate wanniisa amata tokkoo fi amata lamallee namni achi taa'ee baratu jira ani immoo rabbiin alaafessa yeroo san keessatti guutumaa guututti ittiif kennee ji'a sagal keessatti saffii waan jedhamu guututti umuree jechuudha achitti umuree san booda gara giraanyitiin deemee sheekh Nuur Hussein rabbi rahmataa godhuuf yaadaramanii dawwee tana keessa jechuudha achi deemee achittis haga tokko sheekha biratti nahwii ببردس نحو رجودة تقطعت بردس شوني دندام الليلة شيخ نور حسين كان بيرد شيخ نور حسين nama beekamaadha naannoo isitti nahwiin sanumaan beekama achitti baradhe sambooda gara biraa afaan amaaraa kanan baradhe afaan amaaraa kun gaafa finfinnee keessa dabru na rakkise egaa nahwii tokko wayyeessee sheekha biratti mantiqaas akkasumatti aruuda kitaaba adda addaa ilaalee jee gara biyya afaan oromoodhaa hedduun qabne gara harbuudhaa yaani dasee kombolchana keessa achi seene achitti mana barnoota illee seene afaan kana baruudhaaf ijoolluma wajji aga tokko achitti illee baradhee afaan illee qubee afaan amaaraa kanallee bare aga tokko achi ture sambooda gara wanni deeboo ta'e jechuudha gara Harargeetti jechuudha waggaa sadii booda jechuudha waggaa sadii guutuu achuma keessan ture biyya walloo tana keessa ture sambooda gara Harargee deebi'e. Sarfii fi nahwii fi waan gargarii achuma baratan. Achitti baradhe guddaa waa'ee lugaa wal qabatee sarfiis ta'e nahwiis ta'e achumatti baradhe biyyuma wallootti baradhe sambooda Harargee deebi'uudhaan Sheekh Alii Caatee bira amata tokko ture achitti maas qaxroo wanniitu jira qaxroo addeellee jedhanii. Rabbi rahmataa godhu. Hedduu gara boodaa kana darasaa barsiisaa turan nahwii waan lugaa jedhan. achitti sheekha bira waggaa tokko ture waggaa tokko keessatti kitaaba hedduun achitti baradhe ammaas waan irraa hafe kitaaba nahwiidha alfiyyaas ta'ee akkuma sani qaxroo addeelleetu jira ammaas qaxroon tun lama Harargee keessatti jirtu qaxroo boosessaa Sheekh Mahamad Zabuur birattiin baree hedduu xumurullee baadhu
qaxuroo addeelleetu jira ammaas qaxuroo addeellee tana sheekh biratti qara'eetu muree san booda raaba dahlaanii fi maali kitaaba hedduun sheekh biratti ilaale waggaa tokko isaan keessatti alhamdulillah hedduun fayyadame sheekh rabbi rahmataa godhuufi Allah yarhamu san booda gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa kan agdur akka jaan namaa miti wannillee shimbirollee wanni beeka jaan nahwi jechuudha bakkuma akkana jaamtu tana dhaqeetuma laalu malee jee achirraa gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa jaamoo kana achi taa'e naannoo kamiga dannaba guddaa jaanii dannaba guddaa rakkinni bishaanillee gaafa san amma yoo hiikkateen beeku malee rakkina hamaa ture rakkina hamaa wayi bishaan diimaa kana kan namni uffata itti dhiqatu kan namni dhuguufis fayyadamu bishaan hedduu rakkina guddaadha ture gaafa san naannawa sanii achirraa ji'a akkuman taa'een kitaaba sheekh eenyu bira amma hateessa sheekh Muhammad Nuur Dannabaa jedhanii sheekha wanni tokko achi ture sheekh Muhammad Amin Dannabaa jedhanii sheekh Dannabaa irraa ol ba'an dannabni kun gaara wanni guddaa kana dannaba guddaa maali tortora guddaa gaa dannaba irraa ol ba'anii dannaba jechuun tokko gaa tortora guddaa kanarraa gabbu'aniiti achitti ol ba'anii tortora guddaa kana keessa magaalaa baddannoo gara jalaa jechuudha naannoo sanii barsiisanii ji'a akkasitti alfiyyaa isaan biratti baradhee san booda ijoolleen na wajji jirtu akka dhukkubsattee achirraa deemne sheekh Ahmad Watar bira dhufe jechuudha sheekh Ahmad Watar waggaa lama achi ture san keessatti kitaaba fiqiitis nahwu irraa kitaaba narraa hafees balaagallee akka gaariitti achitti sheekha biratti irra deebi'ee baradhee akkuma san sheekha kitaaba fiqillee hedduun irratti baradhee kitaaba ammaas sunana sittaas yeroo isaan barsiisan kaanis baratuudhaan kaanis dhaggeeffatuudhaan aganachi ture san nahwu illee muqna labiib fi haashiyat al-khadri wanni khudri kana fi ibn aqil wajjin kitaaba guddaa ummahat kutubin nahwu jaamu kana sheekha biratti baradhe achi ozon sheekha bira jiru wanniin gorbonneen sheekh Muhammad Nuur amma majlisa ittaana majlisa oromiyaadha achiroo hon sheekh Muhammad Zabur bira hojii turre inni immoo achirraa sheekh Muhammad Zabur bira osoo jirru achirraa ka'ee ajarteen allee dhufee sheekh Dr. Jilaan fa'aa biratti baratee wanni jee egaa baratee gad deebi'ee wanni jeellee bakka saddaquu qabdaan waan ja'a ture inni egaa sheekh Muhammad Zabur sheekh Ahmad Watar biratti waggaa lama turee kitaaban adda addaa ilaalee wanni jee san booda sababaa sheekh Muhammad Nuuritiin akka Finfinnee dhufuu ta'e jechuudha sheekh majlisa markaz al-ansar ka sheekh Dr. Jilaan fa'aa jechuudha achitti fatanaa nu kennanii qormaata illee nu kennanii dorgomsiisanii maal jedhanii fatanaa dabrine achumatti balamee achitti hafee waggaa lama immoo achitti barannee achirraa eebbifamne markazarraa jechuudha maahid al-ansar irraa eebbifamne eega eebbifamne immoo wanti nu kennan nama ijoollee hanga tokko waliin qabanii ijoollee qabxii guguddaa fidde jedhanii fatanaa nu kennan markaza bahtii wayii ka sarchiidha achitti bananii nama jajjaba barbaanna jedhan nama jajjaba barbaanna jedhanii fatanaa nu dhiyeessanii fatanaa barruudhaanis akkasumatti barreessinee itti dhiyeessuudhaanis maaliidhaan akkasitti fatanaa dhiyeesse fatanaa isaan nu kennan guututti dalayne nuti namni sadii keessaa tokkoffaa lammaaf akkasi baane hangaafa san idni rabbiitiin fadli rabbiitiin ta'e tokkoffaan bahee ture achumatti immaas markazuma san keessa ture markaza baahtiidha waa barreessaa ture gaafa san osuma achi jiru immoo shaawanni barnoota achuma Finfinneetti hordofuudhaan wanni fudhadhe maatirii kutaa 12 fudhadhe santu sababa naa ta'e jarteena eegam amata lama achi baradhe amata 5 achitti markaza baahtii san keessa ture galgala barataa galgala barnoota barataa achi keessa ture achumaan eegam maatirii fudhadhe immoo wanni guuttadhe ollaan guuttadhe jaami'a islaamiyyaa achumarraa'ee akkasitti osuma achi jiru wanniin qabuulli naa dhufe akkasi qeebalamuun naa dhufe san booda jaami'a islaamiyyaadha as madiinaa dhufe gaafni sun bara kami ka jaami'aa kun akka hijiratti 1436 as ga'e 36 amma taqriiban waggaa 10 takka jechuudha waggaa 10 takka
akkasi dhufee gaafuma amma waggaa 10 takka digrii jalqabarraa kaasee amma doktorummaan baratu jira alhamdulillah. Maashaallah. Sheekha kun asirra miila kana. Maashaallah. Miila kana. Jazakumullah khairan. Ilmi teessan keessa rabbi barakaa haa godhu. Imala dheertuudha. Akka gabaabsitannaaf galaa. Imalti tuni imala kutaa Oromiyaa Harargee fi Daawwee fi Finfinnee fi dachii rabbii walitti hiite imala dheertuu ilmiiti. Madiinaa fi Markazul Ansaarii fi Watarillee walii hiite. Biyya hundaa'u imala dheeraadha. Hordoftoota keenya Sheekh Naasir amma gaa Doktor Naasir inshaallah doktora haqiiqatti ifaajumaan ifaajee jalarraa ilaa gubbatti ifaajameen darajaa tana gubbaa gayan imalti ilmi isaanii gabaabdutti akkana fakkaatti Sheekh Naasirii wajjiin akka wal bartan barbaanne nama akkanaa qabnallee namni beekuu qabaa. Nama warra ilmiidhaa amma biyya jiru san nu dhaalu qabna jechuun irra hedduun nama doktora ta'uu sheekha nama tokko malee gama tokko qofa qabateeti adeemu namni ilmi shari'aa jalumarraa kaasee ilaa muqarraraata kan ta'in hanga danda'utti irraa qara'ee imala san keessa imalee namni doktora ta'e namni biroo tokkoomi. Muqarraraata namni muqarraraata qara'ee kana keessa guddatilleen walitti hin dhufu. Ilmiin teessan eeguma as dhufee jarri saffare malee waa tasaffaramtum wakafaa billaahi shahiidaa tabajaani malee waan silaa saffaramullee alhamdulillah. Nutilleen gaa abdii guddaa isinirraa qabna. Umrii isinii kennee rabbiin tamkiinallee akka gaariitti isinii kennee akka jiruu yaanne akka diinagdee yaanne akka maatii yaanne jiruu teessa rabbi isinii tolchee ilmi bareedduu itti ifaajjan tana akka hawaasa keenya fayyaddan shakkillee irraa hin qabnu abdii qabna kajeellaa rabbiirraa kadhanna nuti immoo rabbiirraa wanni isinii kadhannu akka rabbiin jiruun isinii yaachifne jireenya maatii jiruu duniyaa tin akka rabbi isinii yaachifne haala san rabbi isinii mijjeessee ilmi ijoollummaadhaan bahasii eegaltan bahasii darajaa isin jirtan sanitti namni bahasii godhunuma takka waan ulfaataadha. Yeroo sanitti rabbi isinii laaffisee gadaa sanirraa bahasii amma biyya teenyatti akka dhimma islaamatti damee bahasitu jira. Dameen sun haqiiqatti nama gahaa ta'etti akka haajamtu nuti hundi ni beekna. Ammoo maqaan siidhaa baafameetuma deemaatuma jira. Inshaallah rabbi ilmii teessaniin isin haa fayyadu fayyaadhaan bareed nagayaan isin xumursiisee gama biyya teessanii deebitee akka biyya fayyaddanillee rabbi isin haa taasisu. Sheekh Naasir akka qaadhimattanii fi miiqaa wal isin barsiifne ni jira jechuu namni kanaa jechuu akkuma beeytaniif malee Naasir nama oduma asii baratu biyyatti barsiisaa biyyallee fayyadaa yeroo boqonnaa qaban da'waa godhaa hawaasa ofii keessa jiraatanii kanaafuu inshaallah gaa ilmi barakaa rabbi isin haa taasisu fuula dura bareedaa isinii hawwina jiruu bareedduu jiruu diin jiruu da'waa jiruu fatwaa jiruu bahsii karaa kanaan qaawa guddaa islaamatti banaa jiru kana islaamarraa cuftan jennee kajeella ilmi teessan tabarakaa rabbi isin haa godhu dhaggeeffattoota keenya inshaallah gaafi fi deemii wal barnoonni iyyaafannoon Sheekh Naasirii wajji taasifne arraaf asuma dhaabna yeroo fuula duraa isaanillee tahee namoota biroo wajjiin bal'inaan hanga iyyaafannoo birooti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu galatoomaa Sheekh Naasir barakaa isin haa taasisu.